akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaarraa oduu sadaasa 10 bara 2021 qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin kan isin faana turu ani Daandii Elemooti. Sadaasa 6 bara 2021 godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Warqee Naasii jedhamtu keessatti waraanni sirna PP Abiyyi Ahmediin durfamu ati abaa'oo shanee quunnamta jechuun badii tokko malee qeerroo Oromoo tokko ajjeesuun qeerroowwan 8 achi buutee isaanii dhabamsiisuun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa bal'ina isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanitti mootummaan gabroonfataa kufaatii isaa ariifachiisaa jiru. Badii tokko malee qeerroo Oromoo tokko maqaan isaa Gaaddisaa Uleetaa jedhamu rasaasa itti roobsuun yoo ajjeesan qeerroowwan 8 buutuun achi buutee isaanii dhabamsiisanii jiru. Maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa magaalaa Najjoo maqaa qeerroowwan kanneen adda baasuuf yaalii taasisan qeerroowwan 4 maqaan kan argame ta'uun isaan kunis Amanuu Gammachuu, Yohaannis Hirphaa, Waaqjiraa Bal'inaa, Isaayyaas Jireenyaa fi kanneen biroo 4 maqaan nu hin geenye jiraachuu maddeen dabalanii addeessaniiru. Ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa sadaasa 7 bara 2021 gaaffii fi deebii dhaabbata oduu AFP waliin taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee marsee akka jiru himuun injifannoon dhiyootti galmaa jedhan. Miidiyaaleen addunyaa garaagaraa yeroo ammaatti qabsoo Oromoo kan xiyyeeffatee ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa dhimma tarkaanfii sirna PP irratti gama isaaniin fudhatamaa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii dhaabbata oduu Faransaay AFP waliin taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabduu fudhachuun naannawaa Finfinneetti marsee jira jedhanii jiru. Akka dhaabbanni oduu AFP gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyeenyaan magaalaa Finfinnee jalatti tarkaanfii fudhachaa kan jiru kiiloomeetira 40 qofa irratti ta'uu fi gama kaabaa Empaayerettiinis humni waltoomaa waraana bilisummaa Oromoo fi TDF kiiloomeetira 400 qofaa Finfinneerraa akka jiranis ibsaniiru. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetti dhiyeenyaan lolaa jiran lafa qabatan taakuu tokko akka gadi hin dhiisne kan ibsan ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroon aleellaa Haarawaa Finfinnee irratti fudhachuuf qophaa'aa jiraachuu ibsuun injifannoon dhiyoo akka taate gaaffii fi deebii dhaabbata oduu Faransaay AFP waliin taasisaniin ibsaniiru. Yeroo itti biyyoonni alaa dhukaasni akka dhaabbatuuf mariif watwaataa jiranitti qabsaa'onni bilisummaa humna ofii isaanii naannoo magaalaa dippiloomaatota Finfinneetti marsuun kan isaan rifaasise biyyoonni akka Ameerikaa, Saawudi Arabiyaa, Noorweey, Siwiidin, Deenmaarkii fi biyyoonni kanneen biroon lammiileen isaanii akka Empaayer Itoophiyaa gadhiisanii ba'an ajaju AFP'n sadaasa 6 bara 2021 gabaasee turuunsaa ni yaadatama. Torbee darbee qabuun godina Arsii Bahaa onoota garaagaraa irraa yakka tokko malee komaandi poostii da'oo godhachuun ilmaan Oromoo magaalaa Asallaa keessatti hidhaa kan jiran ta'uun barame. Bal'ina isaa Jaalor Gufaa Diinaatu harkaa qaba. Sirni kufuuf ka'ee mootummaan murna PP ilmaan Oromoo yeroo garaagaraatti hidhaa turetti fufuun godina Arsii Bahaa keessatti deddeebiin ilmaan Oromoo irratti erga Koloneel Abiyyi Ahmed aangootti ba'ee irraa bu'ee hin beekne irra deebiin labsame as godinicha keessatti hidhaan daran hammaatee jira. Kanaanis kibba baha Oromiyaa godina Arsii Bahaa keessatti torbee darbee irraa qabuun onoota hedduu irraa namoota baay'ee isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun gara magaalaa guddittii godinichaa Asallaa geessisuun maatiin deemee gaafachuuf baasii dabalataa akka baasu taasisuun rakkisaa jiraachuu maddeen reediyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa godina Arsii Bahaa ibsaniiru. Godina Arsii Bahaa onoota akka Seeroo Abbaas, Sirkaa, Gololchaa fi Muneessaa keessatti hidhaan akkaan jabaatee kan jiru yoo ta'u namoonni erga kumaandi poostiin labsaman hidhaman danuu ta'uu fi Oromoonni hidhaman kunniin yakka tokko iyyuu hojjetanii otoo hin taane Oromummaa isaanii yakkamuu waan isaan keessa hin jirre itti maxxansuun ta'uu maddeen ibsuun gochaan akkasii uummatni tokkummaa wal ijaaruun sirna tortore kan achii balleessuu qaba jechuun kan dhaaman qeerroo bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaati. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fi humni TDF kaaba Empaayer Itoophiyaa keessatti fudhachaa jiranitti kan baarage mootummaan sirna PP uummata Oromoo Walloo akkuma torban darbee xiyyaaraan isin rukuta jechuun doorsisuun himame. Bal'ina isaaf Jaalicitii Bantii. Humnootni tumsa waraana bilisummaa Oromoo fi TDF kaaba Oromiyaa godina Walloo onoota akka baate Hartummaa Fursee, Shawaa Roobii fi Kamisee irratti injifannoo boonsaa galmeessan irraa rifaatu keessa galuun uummata Oromoo naannichaa irratti boombii xayyaaraan akka darbatu doorsisaa jira. Kaaba Oromiyaa keessatti dulli mootummaa gabroonfataa PP hundeen buqqisu cimee itti fufuun onoota torban darbe dhuunfatamaniin alatti humni waraana bilisummaa Oromoo fi TDF sadaasa 9 bara 2021 magaalaa Majatee
Axaa'ee fi Karra Qorrii akkasumas ganda Luungoo keessa ari'uun gara Sanbateetti oofuun barameera. Tarkaanfii irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF wal ta'uun godina Walloo keessatti fudhachaa jiru kan waraana ergamtoota sirna nafxanyaa laamshesse waan ta'eef maqaaf mootummaa kan ofiin jedhu bulchiinsi Koloneel Abiyyi Ahimad yeroo ammaa duula duguuggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti geggeessaa jiru itti fufuun ammas xiyyaaraan rukuchuuf doorsisaa jira. Duula duguuggaa sanyii Oromoota Walloo irratti raawwatamaa jiru kan sababa waraana bilisummaa Oromoo fi humna TDFitu isin keessa jira haa taasifamu malee bara dhufaa darbaan aggaammiin uummata Oromoo lafa inni qabatee jiru irraa buqqisuuf godhamu kan baratame ta'uun torban darbee kaasee ammoo xayyaaraan aleellaa sammii irraa gadi raawwachuun lubbuu Oromoota hedduu galaafachuun isaa ni yaadatama. Sadaasa 9 bara 2021 godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Shebel Araddaa qonnaan bulaa Fincaa'aa jedhamu keessatti waraanni sirna PP humna addaa Gambeelaa waliin ta'uun daangaa isaanii ce'uun uummata Oromoo nagaa 30 ol ukkaamsanii deemuun dararaa jiraachuun himame. Bal'ina isaa Jaalicitii Bantiitu harkaa qaba. Mootummaan shiftaa PP maqaa jijjiiramaan aangootti sobaan ol baatee uummata Oromoo daangaa irra jiran fedhii sabootaa walitti buusuun aangoo siyaasa isaa dheereffachuu barbaaduuf saboota baroota dheeraaf jaalalaa fi kabajaa wajjin jiraatan uummata Oromoo fi uummattoota Gaambeellaa gidduutti dhibdeen sabaa irratti xiyyeeffate akka uumamuuf lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfillootti uummata nagaan akka ukkaanfaman gochuun sodaan uumamuun ifoomee jira. Gochi farrummaa mootummaa sirna PP'n qindaa'ee raawwate kun sadaasa 9 bara 2021 toora sa'a 8 akka lakkoofsa Awurooppaatti ona Anfilloo magaalaa Shebel Araddaa qonnaan bultoota Fincaa'aa jedhamtu keessatti ilmaan Oromoo nagaa gara ooyiruu isaanii deemanii fi mana jireenyaa isaanii keessa jiran humnaan qabuun namoota 30 ol ta'an daangaa Oromiyaa keessa humnoonni waraana sirna PP raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhuu fi humni addaa naannoo Gaambeellaa ukkaamsuun naannoo Gaambeellaa keessa geessuu maddeen raadiyoo irraata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Gaambeellaa ibsaniiru. Namoota butamanii deeman keessaa muraasa kan maqaan isaanii nuuf eerame keessaa Ibrahim Muhammad, Selemaan Usee, Muhammad Jamaa fi kanneen biroo maqaan nu hin ga'in ta'uu maddeen keenya dabalanii ibsaniiru. Akka jiraattonni naannoo sanaa dubbatanitti haalli kun kan itti fufu yoo ta'e uummata nagaa Gaambeellaa fi Oromoo walitti buusuun hin oolu jechuun kunis tooftaa mootummichi qindeessee ittiin aangoo isaa dheereffachuu barbaadu waan ta'eef gocha badii kanaaf taateewwan taatanii warri itti hirmaachaa jirtan akka irraa of qusattan jechuun jiraattonni magaalaa Shebelii fi naannawaa ishee dhaamaniiru. Sadaasa 9 bara 2021 godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti mootummaa sirna PP hojjettoota mootummaa walga'ii teessisuun dirqamaan namni hunduu deeggarsa mootummaaf qarshii 700 kaffaluu qabdu yoo jedhu sulultaatti qarshii 800 jechuun dirqisiisaa jiraachuun himame. Bal'ina isaa jaalnadhii Oromootu harkaa qaba. Mootummaan koloneeffattuun sirna PP maqaa raayyaa ittisa biyyaa deeggartu jedhuun saamicha gaggeessaa jiru. Sadaasa 9 bara 2021 magaalaa Gimbii keessatti hojjettoota mootummaa walitti qabuun xiqqaan qarshii 700 irraa eegalee deeggaruu qaba jechuun malaan saamaa jiraachuu hojjettoonni magaalichaa rakkoon kun irra ga'e ifoomsaniiru. Oduma wal fakkaatuun saamichi mootummaan sirna PP hojjettoota irratti taasisaa jiru itti fufuun godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaattis dabballootni leellistoota sirna naftanyaa magaalattii hojjettoota mootummaa mindaa keessan irraa qarshii 800 kaffaluun raayyaa ittisa biyyaa tumsitu jechuun dirqisiisaa jiraachuu maddeen raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Mootummaan yeroo ammaa maallaqa hojii raawwachiistuu dhabuun hojjettoota mootummaa dabalatee qonnaan bultootaa fi investoroota saamaa jiru. Mindaa hojjettootaa keessaa kan barsiistootaa godina tokko tokko keessatti kan baatii 2 fi isaa olii otoo hin kaffalin jiraachuu maddeen dhimmamtoota dubbisuun gabaasaniiru. Godina Jimmaa aanaa Maannaa ganda Qoreetti sadaasa 9 bara 2021 waraanni bututtuu sirna PP uummata Oromoo harka duwwaa mana jireenyaa isaaniitii dirqiin baasuun sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo deemtu jechuun bosonatti oofaa turuun dhaga'ame. Jaalawii Mahammad bal'ina isaa harkaa qabdi. Yeroo itti uummatni Oromoo tokkummaan sirna PP irratti duuluun hooggansa ABO jalatti injifannoolee gurguddaa argachuun imala gara Finfinnee milkeessuuf dhamaa jirutti kutaa Oromiyaa biroo ammoo dirqiin bu'aa siyaasaaf jecha maqaa sakatta'insa jedhuun bosonatti waraana PP'n dararamaa oolaniiru. Akka maddeen raadiyoo irraata biyyoolessa Oromiyaa ifoomsanitti dabballootnii fi waraanni sirna kufaa jiru sirna impaayera dulloomaa leellisuu godina Jimmaa ona Maannaa gandoota garaagaraa keessatti sadaasa 9 2021 uummata Oromoo harka qullaa humaatu quba hin qabne bosona naannoo keessanii keessa waraana bilisummaa Oromootu jira jechuun faallaa seera addunyaa nama meeshaa hin qabne qaama meeshaa baatee socho'u akka sakatta'u ulee fi eeboon dirqiin manaa baasuu maddeen keenya ifoomsan.
Mootummaan sirna PP sochii waraanni bilisummaa Oromoo Jimmaa inni jedhu irra darbee magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 kan hin caalletti lolee injifachaa jiru gara dabarsuuf godina akka Jimmaatti ajandaa uumuun uummata burjaajessuu irra kan darbe kufaatii isaa irraa hin baraaru jechuun jiraattotni onan maannaa maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaatiif